hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi Yesuus akka Waaqa ta'etti hubatu. Ammas ilma Waaqaa akka ta'etti fudhatu, fannoos qabatu. Egaa maaltu bakka hedduutti isaan baqaqse? Sababa maaltu akka qoqqoodamaniif isaan dirqisiise? Viidiyoon kun haalaa fi sababoota kiristaana Ortodoksii fi Kaatolikitti gargar baasan ibsaa hanga dhumaatti hordofaa. Bu'uurri amantii kiristaanaa kan Naayisiin yookaan Niqiyaa Kiriil jedhamuun beekamu bara 325 Niqiyaatti biyya amma Turkii jedhamtu keessatti tumame. Bu'uurri amantaa Naayisiin dhimmoota amantaa kiristaanaaf bu'uura yookaan hundee jedhaman kanneen akka Waaqa tokkichaa, waaqummaa Yesuus Kiristoosii fi ilma Waaqaa ta'uu isaa murteesse. Akkasumas hafuura qulqulluu, mana kiristaanaa, cuuphaa fi du'aa ka'utti amanuu raggaasise. Murteen Naayisiin inni bara 325 kun hanga har'aatti gaalee guddicha kiristaana hunda Kaatolikii, Ortodoksii, Protestaantii fi kan kana fakkaatan hundee irraa walitti hidhu ta'ee itti fufe. Marii fi murtiin Naayisiin irratti darbe hawaasa Yesuus Kiristoositti amanu jidduutti tokkummaa diriirsuu, adda addummaa dhabamsiisuu, faffaca'iinsa hambisuu fi afaan faajjii hir'isuu irratti kan xiyyeeffate ta'us imala seenaa yeroo dheeraa keessa garuu hawaasa kiristaanaa jidduutti waldhabdeen yaadaa uumamuu fi bakka hedduutti qoqqoodamuun hin oolle. Barootaaf waldhabdeen uumamaa fi rakkoon garaagaraa kuufamaa turus hanga bara 1054tti kiristaanni ifatti bakka lamatti waldaa bahaa fi dhihaatti jechuun Ortodoksii fi Kaatolikitti hin qoodamne ture.